tokko nuuf dandeenna waraan hin feenulleen jedhan. Ameerikaan jijaan dubat pirezidaantii filatti. Amma pirezidaantii Tiraampii fi paartii Demokiraat keessa immoo Joo Baayidenitti walitti hafe. Warra kunneen godina Ameerikaa 50 ri'aayetti akka egerii baaniitiin filatan baannata. Har'a godina 8tti nama gadi pirezidaantii isaaniif ta'u filata. Filannoo tanaan piraayimeri jedhan. Warra sanitti nu keessaa tokko nama otoo dunutti. Akka booltan dhaggeeffattoota keenya oduu har'aa afaan namoo daandiiti. Niwuziilaand tatamsa'ina vaayirasii koronaa ofirraa dhaabuuf tarkaanfii fudhate. Sabanamanii maamiloota isaanii bakkawwan taa'umsaa manaa alaatti keessummeessuu jalqabanii jiru. Yeroo biyyoonni baay'een imala daawwattootaaf balbala isaanii banuu jalqaban kanatti jaarmiyaan aviyeeshinii sadarkaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaa immoo imala xayyaaraaf of eeggannoolee fudhatamuu qaban irratti ibsa baasee jira. Akka qajeelfama jaarmiyaa tokkummaa mootummootaa kanaatti imaltoonni xayyaara seenuu isaanii dura dirree xayyaaraatti ho'a qaama isaanii ilaalamu, shaanxaa imalaa xiqqaa qabaachuu fi xayyaara keessaaf dirree xayyaaraatti maaskii yookaan haguuggii afaaniif funyaanii uffachuu qaban. Daandiileen xayyaaraa immoo keessumsiistota xayyaararraa tajaajilaniif meeshaalee ofirraa ittisaa akka maaskii eegumsa fayyaa, giloovzii yookaan immoo haguuggii harkaa fi haguuggii akka kennan gaafata qajeelfamni kun. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp torban tokko dura gurraachi lammii Ameerikaa magaalaa Minneapoolisitti harka poolisii adiitti du'urraa kan ka'e fincilaa fi sirna dhablummaa guutummaa biyyattiitti babal'atan jedhan tasgabbeessuudhaaf akka raayyaatti isaa bobbaasan eega dubbatanii booda ittaana pireezidaantiin biyyattii duraanii Joon Baayiden tarkaanfii pireezidaantichaa mormuudhaan lubbuu keessoo biyyattiif yaaddoon qabaa jiranii jiru. President Trump ibsa White House irraa kennaniin yoo bulchitoonni magaalaaleef kutalee lubbuuf qabeenyaa jiraattota bulchiinsa isaanii keessaa tiksuudhaaf tarkaanfilee fudhachuu dhiisan raayyaa ittisaa United States bobbaaseen atattamaan rakkoo kana fura jiranii turan. Seera biyyattii bara 1807 bahee fi Insurrection Act jedhamu kan akka pireezidaantiin biyyaa sirna dhablummaa tasgabbeessuuf mirga qabatu taasisuutti hundaa'uudhaan kana dubbatan Trump. Seerri kun sadhumaa bara 1992 yeroo gurraacha Ameerikaa Roodi King Los Angeles keessatti poolisiin reebame fincila ka'ee ture tasgabbeessuudhaaf hojiirra oolfame. Waa'ee mormiif tarkaanfii pireezidaantichaa irratti oduudhaa booda gabaasaa qabna. Kutaa United States 8 oliif Washington DC keessatti har'a filannoo paartiilee siyaasaa keessatti geggeessamu ka primaries jedhamu ka kaadhimaman pireezidaantummaa filatamuuf filannoolee kabirootu geggeessamaa jira. Gabaasaa Ken Bredmeyer jubetu dhiyeessa. Filannoon duraanii ka paartilee geggeeffamuuf ture 4 torbanneen hanga tokko dura sababa weerara vaayirasii koronaan kan ka'e lafarra harifate. Filannoon sun bakka buutota mana maree murtii seeraaf mana maree bakka bu'oota uummataa kanneen filannoo biyyoolessaa sadaasa sadii geggeeffamuuf kaadhimaman filachuu of keessaa qaba. Kan marsaa lamaaf ittanaa ajiraa waraana waliigalaa United States kan yeroo bulchiinsa Barack Obaamaa turan kaadhimamtoonni 20 ta'an dorgommii dimokiraatotaa keessaa naabaan kaadhimamaa ta'uun isaanii himame. Senatarri kutaa Vermont Bernie Sanders hanga xumuraatti Baayideniin dorgoman maqaan isaanii ammayyuu toora filannoo irra jira waan ta'eef baatii hagayyaa keessa kan geggeeffamu gumii paartii isaaniif jilootatti dabalaa argamsiisuu fi danda'u. Baayiden kaadhimamaa ta'uudhaaf sagalee jilootaa 425 itti dabalaa argachuudhaan sagalee 1991 argatanii kaadhimummaaf dhiyaachuu qabu. Filannoo geggeeffamu keessatti sagalee 479 hafee jira. Kutaaleen sagalee kennan kanneen gara wiirtuulee filannoo dhaquun yookaan karaa poostaan sagalee kennan kutaa Indiyaanaa, Meerilaand, Pensilvaaniyaa fi Rood Aayilaand martinuu sababa sodaa vaayirasii koronaan kan ka'e guyyaa duraan qabametti geggeeffameen hafe. Kanneen akka Aayowaa, Moontaanaa, Niiw Meeksikoo fi Saawus Daakotaa kutaa Waashingtan dabalatee guyyuma qabameefitti filannoo geggeessan.
Filannoon kun innaa Yuunaayitid Isteets sababaa du'uu Joorji Flooyid kan Minneapolis Minisootaa keessatti raawwatameef sababaa weerara vaayirasii koronaan yeroo daldalaawwan biyyattii keessaa hangi tokko qofti deebisanii banamanitti geggeeffamuuf jira. Kanarraan kan ka'e poostaadhaan sagalee ofii kennuun hirmaannaa namootaa ol kaasuu mala garuu lakkoofsa namoota sagalee kennanii kan duraarra xiqqaachuu mala jedhameera. Kutaa Meerilaand gama dhiyaa keessatti Dimookiraatichi miseensa mana maree Keerisii Mifuumee torbanneen hanga tokko dura filannoo addaa geggeeffameen kan du'aan boqotan Elaajaa Kaaminsiin bakka bu'an. Haa ta'u malee marsaa lamaaf filatamuuf mormitoota hedduutu filannoo duraanii ka paartii ofii isaanii keessatti isaan mudachuuf jira. Kanneen keessaa tokko haadha warraa Kaamins Maayaa Raakmoor Kaaminsi. Moontaanaa keessaa Riippaabilikaantichi Senatar Stiiv Daans filannoo paartii ofii kan duraanii kana keessatti deeggarsa cimaa qabu. Daans dorgommii senatarootaa irratti ka pirezidaantummaaf dorgomaa turanii itti milkaa'in hafan bulchaa akka ta'an Stiiv Baalak waliin dorgomuuf jiru. Isaanis filannoo duraanii keessatti paartii ofii biraa deeggarsa qabu. Riippaabilikaanonni yeroo ammaa hanga xiqqoof sanatii dhuunfatanii jiru garuu Daans Baalak filannoo sadaasaaf dorgommii ijoo baatee amajjii keessa sanatii dhuunfachuuf dhiisuu isaaniif murteessaadha. Falmitoonni mirgaa biyya Biraazil keessa jiranii fi gochaalee yakkaa poolisoonni geggeessan nuuf gamsiise jedhan hiriirtota harka poolisii adiitti du'uu dhiira gurraacha Ameerikaa mormuudhaan guutummaa Yuunaayitid Isteets keessatti mormitti jiran deeggaruudhaan hiriira ba'anii jiru. Hiriira farra loogii sanyii magaalaa Biraazil gama kibbaa Kurtiibaa keessatti geggeessame adda facaasuudhaaf poolisoonni biyyattii gaazii mimmansisuuf rasaasa laastikiitti dhukaasan jedhamee jira. Karagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan Itoophiyaa gama kibbaatti argamtu magaalaa Arbaa Minci keessatti dubartii waggaa 25 tokko waaltaa addatti baasanii tursiisaa koronaa keessatti of ajjeesuun himamee jira. Hoogganaa waaltaa qobaatti tursiisaa Arbaa Minci Barganaa Alamoo ibsa kennaniin dubartiin kun jalqabuma vaayirasii koronaa qabaachuu takka shakkamte naatti himamee turetti rifaatuu sodaadhaan akka raafamaa turte dubbatu. Booda garuu ba'iin qorannaa vaayirasii geggeessame akka isheen vaayirasicha hin qabne mirkaneessamee jira ka jedhan obbo Barganaan waan gaddisiisaan garuu utuu ba'iin qorannaa sanaan dhaqqabiin of ajjeessuu ishee akka ta'e dubbatan. Hoogganaan poolisii magaalaa Arbaa Minci Daani'eel Arenaa akka jedhanitti haadha manaa umrii waggaa 25 ka taate Warqinesh Dibaabaa Finfinneerraa warra ishee dubbisuudhaaf utuu deemaa jirtu gara waaltaa qobaa tursiisaatti geessamtee jira gabaasaan VOA Yoonaataan Zabriyoos hawaasaarraa. Minister Deetaan Ministirii Maallaqaa Itoophiyaa Dr. Iyyoob Takkaaliny vaayirasii koronaa dinagdee biyyattii guddaa miidhu isaa dubbatanii jiru. Eega vaayirasichi mul'atees waaltaaleen tajaajila kennan biyyattii keessaa kufuu isaanii giddugalli galii oomisha biyyaa yookaan GDP dhibbarraa harka 2 hanga harka 3tiin gad bu'uu isaa dubbatan Dr. Iyyoob. Sababa kanaaf jecha akka baankileen kaffaltii dhalaa yeroo biraatti dabarsaniif warra dhaggeeffattoota keenya oduu namaaf qabnu kanuma. VOA Afaan Oromoo Naayil Saatiif
recommended to every governor to deploy the National Guard in sufficient numbers that we dominate the streets. Har'a bulchaawwan kutaalee biyyaa tokkoon isaanii waardiyyaa biyyoolessaa gahaa ta'e daandiiwwan akka dhuunfannuuf akka bobbaasan cimseen yaadachiisa. Kantiibaawwaniif bulchitoonni hanga hokkarri kun dhaabatutti humnoota nagaa eegdotaa hedduminaan bobbaasuu qabu. Magaalaan yookaan kutaan biyyaa lubbuuf qabeenyaa jiraattota isaanii eeguuf tarkaanfii barbaachisu hin fudhatan taanaan waraana United States nan bobbaasaa isaanis rakkoo isaanii battala furu jedhan. Innaa Trump dubbataa jiranitti sagaleen gaazii imimmaansu biifam paarkii dhiyoo jiru bakka humnootiin nagaa eegumsaa hiriirtota mormii kana bittimsuuf gargaaramanii dhagahamaa ture. Kan dubbii himaan White House itti yaadaa jiru jedhan Trump hinuma dhaadatan malee seera kana fayyadameen hojiirra oolcha ka jedhan hin qaban. Seerri bara 1807 pirezidaantiidhaaf bulchaawwan biyyaa utuu hin gaafatin loltoota bobbaasuuf aaboo kennee jira. President Trump mormiin guutuu biyya erga waliin ga'e guyyoota hanga tokko booda haasaa guutuu biyyaa kan dhageessisaniif dhiibbaan irra ture. Hiriirri sun irra hedduun kan nagaa ta'us hangi tokko du'uu George Floyd irraan kan ka'e saamichaaf hokkaraan kan guutame ture. Caamsaa 25 gurraachi Ameerikaa erga poolisiin adii tokko daqiiqaa 8 oliif morma isaarra jilbaan dhaabatee booda du'uunsaa ni yaadatama. Trump ibsa kennaniin murtiin Floyd ni mirkanaa'a jedhanii garuu loogii sanyiif hokkara poolisiin raawwatamu kan mormitoonni sun iyyatan ilaalchisuun hin dubbanne. Trump addaddummaa sanyii gidduutti kakaasuu jechuudhaan qeeqxonni dubbataniiru. Kanneen keessaa kaadhimamaa pirezidaantii ka paartii Dimookiraatotaa Joe Biden tokko. Wixata kaleessaa bakka jireenya isaanii kutaa Delaware irraa hoogganoota amantii kiristaanaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaaf ibsa kennanii jiran. It just hides. It doesn't go away. And when you have somebody in power who breathes oxygen to hate under the rocks, it comes out through the rocks. It matters what the president said. Jibbi hin dhokate malee hin dhabamne. Yeroo namni aangoo irra jiru tokko jibba dhokatee jiru hafuura baafatu lafa dhokate achi as ba'a. Waan pirezidaantiin dubbatu dhiibbaa qabaata jedhan. Trump ergaa isaanii erga dabarsanii booda gara mana sagadaa St. John's Episcopal kan fuullee White House jiru bakka hiriirtonni mormii gaazii imimmaansu itti biifamee ari'aman dhaqan. Waldaa seenaa qabeessi sun dilbata galgala ibidda xiqqoon ka'ee miidhaa xiqqoon irra ga'ee ture. Biyya guddoo taate qabnaa jedhan Trump. Trump mana sagadaa ol hin seenne ala dhaabbatanii kitaaba qulqulluu ol qabanii argaman. Haasaa pirezidaantiin dhageessisu kan qoratan Jennifer Maseka akka jedhanitti Trump ergaa cimaa deeggartoota isaaniif waan dabarsan fakkaata jedhan. It's no accident that the television cameras caught him walking past the graffiti. I think that it was really important for him. Kaameeraan televiziyoonaa ennaasaan qalama bakka adda addaatti dibame fuullee utuu darbanii kaasuun waan akka tasaa ta'e miti. Kitaaba qulqulluu baatanii kaameeraadhaan mul'achuun isaaniif dhugumatti barbaachisaadha jedheen yaada. Yeroo kanatti ergaa isaan dabarsuu barbaadaniif waldaa akka hin miidhamneef mukaan cufamee jiru dura dhaabbachuun isaanii hiriirtota mormii sana akka mormuutii jedhan. Erga Trump waldaa Episcopal kan Washington keessaa daawwatanii booda luba Maariyaan Bad daawwannaa pirezidaantiin naannoo akka isaan dhaqaniif eegamu daawwachuu isaaniitti aaruu dubbatan. Bad pirezidaantiin hokkara tuqachuu isaanii akkasumas mallattoo qulqullummaa aadaa kiristaanaa ta'e haala akkasitti itti fayyadamuu isaanii qeeqanii jiru. Via afaan Oromoo Naayil Saatiif meetirbaandii irraa caqasuu jirtan. Vaayirasii koronaa addunyaa keessaa nam miliyoon 6 irratti argame. 300 caal galaafate. 200 fayyalle. Warra fayyee dubbifne keessaa tokko Abiyoot Kabbadee Qanaati. Obbo Abiyooti Ameerikaa godina Kolomboos Ohayoo jiraata. Amma fayyee hojii deebi'u kurfoo jira jedha. Gaafa dhibu kan ofirratti arge. Nutti mun jalqabaa jaalannee dubbise. Akka biyya kanaatti mee gaafa 8 akka utaallootti qoonqoo keessa na hoosisuudhaan na cicciniin waan na qabee isa booda mee gaafa 12 guyyaan isaa guyyaa darbinuuti na dhaabbiseeti mataa koo baay'ee na dhukkubsee akka wanta namni nama reefee guutummaa nanna namaa bulleesseetti namni koo baay'ee na caccabee mataa dhukkubbii hamaa nanna gubaa wiirtuun dugda kooti yookaan spinal cordiin koo kuni akka wanta mucucaatee na keessaa bu'uuf jedheetti garmalee na dhukkuba ture lapheen koo na dhukkubaa waraansa nan qabaa xiqqoosee garaa koo kana keessaa na ursee dahariyaan ni jedhamu yookaan garaa kaasaan ni jedhamu
na jalqabee jechuudha xiqqoosee gaafa sana. Guyyaa meeqa ture garaa baasaa yookiin yaasaan kun? Gara guyyaa 10 narra ture, gara guyyaa 7 fi baay'ee hamaa ture yeroon jedhu garaa koo kana keessaa na ursuu na ciniinuu ammaa fiiginaan jedha. Gara guyyaa 10 dachaa walumaa gallisaa kan inni irra ture. Waanuma aadaa kana qullubbii kana waanuma jimbilaa kana waanuma gubaa kana itti fudhachuudhaani gara guyyaa 2-3 tokko dhukkubbiidhaan itti obsee jechuudha. Mee gaafa 14 baay'ee na dhukkubeetti halkan akka abjuutti na fuudhee biyya biraa keessa na geessaa. Mataan koo baay'ee garmalee na dhukkubaa nanna gubaa hedduun qabaa. Baay'ee halkan guutuu sababii na dhukkubaa bulee fi ganama keessanii mee gaafa 15 dokteerii koo wajjiniin beellama qabaddeen na waamanii funyaan koo keessaa iswaabbii godhanii fuudhanii guyyaan isaa jimaata waan ta'eef guyyaa 3 booda sitti deebina naan jedhanii garuu garaagarummaa sa'aatii 3 gidduutti natti deebi'aniiti dhukkuba COVID-19 kanaan qabamtee waan jirtuu fi maatii keerraa hawaasarraa of fageessi naan jedhanii natti mana jechuudha. Maaltu sitti dhaga'ame yeroo san? Dokteriin biyya kanaa egaa eeggannaadhaan miti kan isaan namatti himanii akka waanuman biriizii gochuu hin dandeenyetti akkuma wanta namuma kana sadarkaa du'aatti adeemuttanii baay'ee gaddeechuudha. Sababiin isaa ijoollee xixiqqoon mana keessaa qabaa. Haati manaa koo ulfa ji'a 7 haati koo immoo biyya Oromiyaa irraa dhufanii baatii 2 reefuu na bira jiraatu. Baay'een jechuudha baay'een gadde keessi koo baay'ee gadde baay'een cabee ani nama waaqayyooti kanaan dura namoota baay'ee jajjabeesseera. Garuu yeroo ammaa kana gaafa dokteriin natti himu jajjabina argachuu hin dandeenye keessi koof namummaan koo baay'ee hin cabe jechuudha wanta kanaan. Maatiin kee maal jedhan? Yeroo jalqabaatiif gaanii hamma onneen koo kun dhaabatutti wanta gaddeef wanta na'eefi ani fiigee mana keessaa ba'e isheetti hime jechuudha. Isheen immoo haadha kootti dhiiratee fi dhukkuba masyanaa kanaa dhukkuba koronaatiin qabamennaan haati kootuma dhaabatanii kufanii naan jette gaafa fiigeen ba'e mana keessaa. Isa booda nan gaddee konkolaataa koo manadhee keessa taa'etanii nan boo'ee waaqayyoo nan kadhadhe jechuudha. Namoota tokkoof bilbileetanii wajjiniin haasa'e hawaasa ani addiraa keessa jiraadhu firoonni jiru isteetii adda addaarra namoonni waaqayyoo waan jiraniif isaanii wajjinas dubbadheera jechuudha. Ergi namoonni guyyaa gaafa jimaataa kana naa bilbilanii hiriyoonni koos maatiin koos na jajjabeessanii naa kadhatanii booda guyyaa gaafa sanbaduraa haati manaa koo isheen dadhabbii qabdu kuni shiifte miina adda addaa irra jira yookaan mallattoo isheen qabdu keessaa waan akka mataa dhukkubbiitiif qoricha fudhachaa turte nanna caccabsaan xiqqoo jira garaan seellee akka dhukkubuu ta'eera. Isa booda gaa isheenii naasuunis jira dokterii beellama qabsiisee isheenis dhattee ilaalamtee garaagarummaa sa'aatii 8 gidduutti natti deebi'anii haati manaa kee dhukkuba kana of keessaa hin qabdu naan jedhanii haati koofaas na bira waan jiraniif gara kilinika yookaan hospitaala tokkotti geessee isaaniinis ilaalanii guyyaa 5 booda natti deebi'anii haati keessi dhukkuba kanarraa firiidha yookaan walabaa naan jedhan. Asirratti Abiyoot egaa gaafa ofii kee qabaachuu keetii barte kaastee manuma tokko keessa jirtu jechuudha moo of eeggannoo akkamii goote? Dura mallattoon kun irratti argamaa ture wanti ani godhe hin jiru maaliif sababiin isaanii hospitaala keessa nan hojjedhaa kanumaan dura waama tokko eeggannaa goona malee dhukkuba kana qabameera jedhee wantan eeggannaa maatii kootiif godhe hin qabu. Garuu guyyaa gaafa 15 gaafa natti himame kanaa eegalee maaskii afaan kootti yookaan immoo haguuggii afaan kootiin nan godhadhee waan ani qaqqabu hundumaa nan qulleessee maatii koo xiqqoo ofirraa nan fageesse jechuudha garuu ammayyuu